አቤት የእግዚአብሔር ትዕግስት ሰፊ ነው ቻይነቱ ይኸው እድሜ ሰጥቶናል ዛሬም አለን በቤቱ Hargafune dhaggeeffattoota keenyaa hordoftoota keenyaa akkam jirtu yeroo dheeraa fi xiqqoo miidiyaarraa babbadeen ture amma garuu deebi'eera haalli isaas maalii haaluma hojii biyyaa alaa kana jiru dhagaa kanaaf irraa fagaadheen ture akkasumas feesbuukiin koo piroofaayiliin fi akkasumas peejiin Israa'el daannoo kan jedhamu na jalaa cufameera yoo badeera waan ta'eef akka isa haaraa an banadhee Ati wakuma maraunduma hinge dolamtu maraundatu page kos likes gochuudhaani akkasumas yeroon media subscribe gochuudhaani akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafadha guyyaa ragaa waan haaraa isiniif qabadhee dhiyaadheera wanti haaraa kun maali jechuu dandeessu keessumatti biyya keenya keessatti haalli amma ta'aa jiru in argina nuyi waa'ee amantii naasaa waa'ee siyaasaa miti waa'ee amantii kana keessatti raajonni sobduunii fi waraana biyya Itoophiyaa keessa jiru yookaan immoo raajota sobduu fi lola biyya Itoophiyaa isa jedhamata duree akkasii kutaa tokkoffaa isaa irra walii wajjin ilaalla jechuudha. Kutaa tokkoffaa waa'ee raajota sobduu fi waraana biyya keenyaa yookaan waraana biyya Itoophiyaa jedhu kana walii wajjin kan ilaallu. Egaan dubbii Waaqayyoo keessaa nan dubbisa. Dubbii Waaqayyoo keessaa dubbiseetan isa jalqaba godhadhee hundee godhadhee isinitti dubbadha. Innis macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 23 lakkoobsa 16 nan dubbisa 16 jalqabe. Waaqayyo gooftaan macaa raajonni abdii sobaatiin waan isin gowwoomsaniif wanta isaan isinitti dubbatanii dhagayna. Isaan wanta yaada isaaniitti mul'ate isinitti dubbatu malee wanta ani Waaqayyo jedhu isinitti hin dubbatan. Isaan warra na tuffatanii Waaqayyo nagaa hin qabaattu jedhu warra mata jabinaan akka jaallatanitti jiraataniin immoo wanti hamaan isinitti hin dhufu hin jedha. Raajota kana keessaa kan wanti Waaqayyo yaade qophees itti mul'ate dubbii isaas kan dhaga'e kan isaaf abboomames tokkollee hin turre. Kanaaf kunoo bubbeen dheekkamsa Waaqayyo inni akka ibiddaa mataa warra hamoota irratti in bubbisa. Bubbeen dheekkamsi Waaqayyo kun wanta inni yaade utuu fiixaan hin baasin utuu hin raawwatin hin deebi'u. Kun immoo yeroo raawwatamutti arguuf jirtu sagalee Waaqayyooti. Gajjallaat lakkoobsa 21 irratti Waaqayyo ani raajota kana hin ergine. Isaan garuu ergaa ofii isaanii fudhatanii hin fiigu. Ani isaanitti hin dubban isaan garuu raajii hin dubbatu. Keessumatti raajota biyya Itoophiyaa keessatti Waaqayyo raajota kana ergeera hin ergine. Fakkeenyaatiif namicha kana dhaggeeffanname namichi kun eenyudha ennaa jettanii ilaaltanii namichi kun raajii Profeet Joosii waan jedhamu tokko ilaala. Profeet Joosii kan jedhamu kuni yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti beekama. Sooshaal miidiyaa irratti waa dubbachuutiin beekama. Yeroo darbee keessumatti Finfinnee irratti dhiigiitu dhangala'uu xiyyaaraan Finfinneen utuu dabaddabamtuun argaa yeroo dhiyootti kun ta'a jedhe. Kana duwwaa miti. Waa'ee lola biyya Itoophiyaa keessa jiru obbolaa matoon lolaa jira. Oromiyaanis Tigraayinnis namoota Waaqayyoota baay'ee keessa jira. Haa ta'u iyyuu malee isaan kana keessumatti maal jedhee raajii isaa yeroo darbee keessa dhaxxanii ilaaluu dandeessu peejii isaa jalaa maal jedhee Abiyyi ani naman qabu inni naman qabu naan jedhe Waaqayyo boo'ee waan inni dubbatu tokko baay'ee boo'ee fi eenyu Dr. Abiyyi faa ta'uga muummicha ministeera sanaatiif hin boo'a. Tigraayii fi Oromiyaa jawwee rakkisu tokkoon argee ilaa raajota kan raajota Waaqayyo biraan ergamu lubbuu
walqixxeetti ilaaluu hin danda'an. Ilaalchi isaanii ilaalcha doomaa, ilaalcha dogoggora, doomummaa isaanii dhaloota irratti dhangalaasuu barbaadu. Waaqayyo isaanii keessumatti dubbii waaqayyo maal jedhu? Ani raajota kana hin ergine. Kana jechuun maal jechuun? Ani raajota kana hin ergine jechuun Itoophiyaa keessa raajonni jiran raajota ofii kan jedhan, kan nama xureessan, kan ofii isaanii xuraa'an warroota akka kanaati. Namichi kun maal jedha? Mee amma xumuraatti akka dhaggeeffattan kabajaan isin hafeera. ሁለት ጫፍና ጫፍ ያሉ ሁለት የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ለእናንተ ይገባቸዋል። ሁለት ጫፍና ጫፍ ያሉ ህዝቡን የሚሰውሩ የጦር ጀነራሎችን የሚሰውሩ የጦር ወታደሮችን የሚሰውሩ ሁለት የተለያየ ቋንቋ የሚያወሩ በባህል በቋንቋ በካልቸር በሃይማኖት በአይዲዮሎጂ የማይስማሙ ነገር ግን ለጥፋት አንድ ሆነው ተገምተው ኢትዮጵያ የምትባል ምድር ለማተራመስ ይወጡ ጫፍና ጫፍ ያሉትን ሄድ እግዚአብሔር አምላክ መታለው ብሎኛል። ጉላታቸውን እግዚአብሔር መተዋለው ብሎኛል። አቤት የእግዚአብሔር ትዕግስት ሰፊ ነው ቻይነቱ ይኸው እድሜ ሰጥቶናል ዛሬም አለን በቤቱ። የማመልከው ይሄ ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር አምላክ በሞት የሚያነሳቸውን አይቻለሁ። በሞት ያልኩት የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር በሞት የሚያነሳቸውን አሳይቶኛል። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በትግራይና በኦሮሚያ መካከል ጣልቃ ገብቶ የእግዚአብሔር የማዳን እጅ ተሰብሮ በሁለቱ ጫፍና ጫፍ ያሉ አሁን የምትሰሙትን ዜና ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ቆረጥኩት። ኦሮሚያ አያለው፣ ትግራይ አያለው። እግዚአብሔር አምላክ ጽዋቸው በፊቴ ሞልቷል። የሁለቱንም የህይወታቸውን ጽዋ እግዚአብሔር መቅረዛቸውን ከምድር ላይ ሲወስደው አየሁ። ያየኋቸው ግለሰቦች አሉ፣ መናገር አልፈልግም። ግን እግዚአብሔር አምላክ ሄድ የሆኑትን ጫፍ ላይ ያሉትን እግዚአብሔር አምላክ ሲቆርጣቸው አሳይቶኛል። በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ይሄንን ካላደረገ አምላክ እግዚአብሔር እኔም በሞት ያንሳኝ። ኦሮሚያ ላይ በዱር በገደል ያሉ በኢየሱስ ስም ሲሞቱ አየሁ። ትግራይ ምድር ላይ ያሉ የንጹሃንን ደም የሚጠጡ በኢየሱስ ስም ሲሞቱ አየሁ። እግዚአብሔር አምላክ ተነሳባቸው። ይሄ ወሬ ታምራት ይሆናል። ለኢትዮጵያውያን መልካም ዜና የምሰሙበት ወሬ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ይሄን በሕዝቤ ጆሮ ተናገራለኝ። እኔ ከዙፋኔ ተነስቻለሁ። የማጠራውን አጠራለሁ አለኝ። የምተክለውን እተክላለሁ፣ የምነቅለውን እነቅላለሁ፣ የማፈርሰውን አፈርሳለሁ። ከአፌ ቃል ጋር እግዚአብሔር ይሰራል። ከአፌ ቃል ጋር መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። Egaan dhaggeeffataniitu yoo ta'e yookaan fiixee irra kan jiran yookaan immoo Oromiyaa fi Tigraay kan jechuu isaati. Oromiyaan handhuura biyyattiitiyyuudha malee fiixee isaarra jiru. Namoonni kunii jedha, namoonni kunii loltoonni kun lamaanii Waaqayyoo yeroo dhiyootti du'aan kan kaase qabaa miidiyaa irratti dabarsiifoon jechuu isaati. Kuni dhiyootti yeroo inni ka'u jira jedhee raajii dubbatu jira jechuudha. Raajii yeroo inni dubbachaa jira. Yoommoo kana hin godhu ta'ee anaan na kaasii jedhee har'a walii galee dhufeera. Waaqayyo naan kaasii yoo kanan gootu ta'ee jedhee dhufee raajii isaa keessatti jechuudha. Mee itti fufaati dhaggeeffadhaati. Keessumatti barsiisonni sobduunii fi raajonni sobduun lola kanaaf maal gochaa jiru? Maal raawwachaa jiru? Ergaan isaanii maali? Uummata tokko akka garboomsan, uummata tokko immoo akka holqaban asitti hubachuun isinirra jira. Keessumatti jechuudha. Waaqayyo kana hin dubbataa? Waaqayyo kana hin jedhaa? Waaqayyo akkamitti beeka? Fakkeenyaaf shanee jedhee beekamu Waaqayyo. Shanee jedhee beekamu loltoonni sun namoota Waaqayyoof jiraatan. Baay'een isaanii uummanni isaanii gadadamanii bosonatti galan malee namoota Waaqayyoof jiraatanidha baay'een isaanii. Kanaatiif shanee jedhee beekaa Waaqayyo. Innaan namittiin duriyyee kun Yoosef duriyyeeni guyyaa tokko kan Waaqayyo ittiin dubbatin afurri hamaan keessa isheetii kan ba'e kuni jechuudha. Afurri hamaan Waaqayyo afura hamaa keessa isheetii rukutee ture. Afurri hamaan kun garuu deebi'eetti gale. Afurri hamaan kun akkamittiin deebi'eetti gale ennaa jettan immoo kunoo raajii sobduudha. Dabratsiyoon du'eera. Raawwatee du'eera.
ኮኔክሽን አለቃን ሳኒ ቀበሜራ ዋቀዮ ነን ቀበጭራ ቢያ አሜሪካሞ ቢያ በዲሰና ዋቀዮ ነን በልስ ነርኩተ ጀሬ ሜ ወልማጅና ወርዶፍ ነው ሁለት ጫፍና ጫፍ ያሉ ሁለት የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ለእናንተ ይገባቸዋል ሁለት ጫፍና ጫፍ ያሉ ህዝቡን የሚሰውሩ የጦር ጀነራሎችን የሚሰውሩ የጦር ወታደሮችን የሚሰውሩ ሁለት የተለያየ ቋንቋ የሚያወሩ በባህል በቋንቋ በካልቸር በሃይማኖት በአይዲዮሎጂ የማይስማሙ ነገር ግን ለጥፋት አንድ ሆነው ተገምተው ኢትዮጵያ የምትባል ምድር ለማተራመስ ሲወጡ ጫፍና ጫፍ ያሉትን ሄድ እግዚአብሔር አምላክ መታለው ብሎኛል ጉልላታቸውን እግዚአብሔር መተዋል ብሎኛል የማመልከው ይሄ ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናገረው እግዚአብሔር አምላክ በሞት የሚያነሳቸውን አይቻለሁ በሞት ያልኩት የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር በሞት የሚያነሳቸውን አሳይቶኛል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በትግራይና በኦሮሚያ መካከል ጣልቃ ገብቶ የእግዚአብሔር ጀማዳን እጅ በዘር ቋንቋ ተከፋፍሎ ከፍቅር ርቆ ራሱን ብቻ ያገነነ ሌላውን ንቆ እጅ በእጅ ሳይቀጣ መቼ ይቀራል እግዚአብሔር ትዕቢተኛውን ያዋርዳል አብሮ በሁለቱ ጫፍና ጫፍ ያሉ አሁን መሰሙትን ዜና ነው የምነግራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቆረጥኩት ኦሮሚያ አያለው ትግራይ አያለው እግዚአብሔር አምላክ ጸዋቸው በፊቴ ሞልቷል የሁለቱንም የህይወታቸውን ጸዋ እግዚአብሔር መቅረዛቸውን ከምድር ላይ ሲወስደው አየው ያየዋቸው ግለሰቦች አሉ መናገር አልፈልግም ግን እግዚአብሔር አምላክ ሄድ የሆኑትን ጫፍ ላይ ያሉትን እግዚአብሔር አምላክ ሲቆርጣቸው አሳይቶኛል በጌታ በኢየሱስም መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ይሄንን ካላደረገ አምላክ እግዚአብሔር እኔም በሞት ያንሳኝ ኦሮሚያ ላይ በዱር በገደል ያሉ በኢየሱስም ሲሞቱ አየው ትግራይ ምድር ላይ ያሉ የንጹሃንን ደም የሚጠጡ በኢየሱስም ሲሞቱ አየው እግዚአብሔር አምላክ ተነሳባቸው ይሄ ወሬ ታምራት ይሆናል ለኢትዮጵያውያን መልካም ዜና የምሰሙበት ወሬ ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ይሄን በህዝቤ ጆሮ ተናገራለኝ ለከዙፋኔ ተነስቻለሁ የማጠራውን አጠራለሁ አለኝ የምተክለውን ተክላለሁ የምነቅለውን ነቅላለሁ የማፈርሰውን አፈርሳለሁ ከአፌ ቃል ጋር እግዚአብሔር ይሰራል ከአፌ ቃል ጋር መንፈስ ቅዱስ ይሰራል በኢየሱስም ተፈጸመ በኢየሱስም ተፈጸመ በኢየሱስም ተፈጸመ keessumatti kan nama qaanessu akka siyaasa biyyattiittis kan itti gaafachiisu egaa namichi kuni nama sammuu duudaati waan ta'eef malee waan tokko hin beeku malee nama sammuu duudaa immoo gaa tuffatanii bukkee darbu dhaga'uunis baay'ee barbaachisaa miti tuffatanii bira darbu maaliif sammuun isaa duudaa waan ta'eef namichi kun by the way Joosiin kun jechuudha Joosii Prophet Joosii inni jedhamu yookaan ofiisaatiin kan of waame Joosiin kun ergamaa warra TPLF ture Abbo Sibaatii fi Waardiyaa ture waan ta'eef isa beeka waa'ee isaa beeka malee waa'ee wangeelaa waa'ee kan biraas hin beeku keessumaa maal jira Oromiyaa fi Tigraay irra kan jiru Oromiyaa fi Tigraay ilaala iddoo kanatti waaqayyo Oromiyaa fi Tigraayini biyya sana diigaa jirumoo uummata isaaniif falme jiru. Mee isinitti haa dhaga'amu waa'een Amaanu'eel Addababaayii irratti yookaan immoo marfata Dambidolloo irratti du'e. Mee isinitti haa dhaga'amu waa'een ijoollee Booranaa irratti dhiigi isaanii dhangala'e. Booranaa irratti qoraattii irra deebisanii qoree irra deebisanii erga jedhanii booddee gurra isaaniitti naqan. Iddoo kana Oromiyaa guutummaatti dhiiddee Oromiyaa akkaataa isaaniitti namoota fixaa turan namoota dhiigaadhaan baay'ee isaanii jira dubbannee fixuu hin dandeenyu. Garuu wanta tokkonis ni jira. Namittiin kun yookaan raajiin sobduu kun waan isheen haasoftu dhaggeeffadhaa. Waan isheen haasoftu ammas isin mee dhaggeeffadhaa. ሁለት ጫፍና ጫፍ ያሉ ሁለት የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ለእናንተ ይገባቸዋል ሁለት ጫፍና ጫፍ ያሉ ህዝቡን የሚሰውሩ የጦር ጀነራሎችን የሚሰውሩ የጦር ወታደሮችን የሚሰውሩ ሁለት የተለያየ ቋንቋ የሚያወሩ በባህል በቋንቋ በካልቸር በሃይማኖት በአይዲዮሎጂ የማይስማሙ ነገር ግን ለጥፋት አንድ ሆነው ተገምተው
ኢትዮጵያ የምትባል ምድር ለማተራመስ ይወጡ ጫፍና ጫፍ ያሉትን ሄድ እግዚአብሔር አምላክ መታለው ብሎኛል። ጉልላታቸውን እግዚአብሔር መተዋል ብሎኛል። የማመልከው ይሄ ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር አምላክ በሞት የሚያነሳቸውን አይቻለሁ። በሞት ላይ ያልኩት የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር በሞት የሚያነሳቸውን አሳይቶኛል። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በትግራይና በኦሮሚያ መካከል ጣልቃ ገብቶ የእግዚአብሔር የማዳን እጅ ተሰብሮ በሁለቱ ጫፍና ጫፍ ያሉ አሁን የምትሰሙትን ዜና ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ቆረጥኩት። ኦሮሚያ አያለው፣ ትግራይ አያለው። እግዚአብሔር አምላክ ጽዋቸው በፊቴ ሞልቷል። የሁለቱንም የህይወታቸውን ጽዋ እግዚአብሔር መቅረዛቸውን ከምድር ላይ ሲወስደው አየው። በዘር ቋንቋ ተከፋፍሎ ከፍቅር ርቆ ራሱን ብቻ ያገነነ ሌላውን ንቆ እጅ በእጅ ሳይቀጣ መቼ ይቀራል? እግዚአብሔር ትዕቢተኛውን ያዋርዳል። ያየኋቸው ግለሰቦች አሉ፣ መናገር አልፈልግም። ግን እግዚአብሔር አምላክ ሄድ የሆኑትን ጫፍ ላይ ያሉትን እግዚአብሔር አምላክ ሲቆርጣቸው አሳይቶኛል። በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ይሄንን ካላደረገ አምላክ እግዚአብሔር እኔም በሞት ያንሳኝ። አቤት የእግዚአብሔር ትዕግስት ሰፊ ነው ቻይነቱ፣ ይኸው እድሜ ሰጥቶናል ዛሬም አለን በቤቱ። ኦሮሚያ ላይ በዱር በገደል ያሉ በኢየሱስ ስም ሲሞቱ አየሁ። ትግራይ ምድር ላይ ያሉ የንጹሃንን ደም የሚጠጡ በኢየሱስ ስም ሲሞቱ አየሁ። እግዚአብሔር አምላክ ተነሳባቸው። ይሄ ወሬ ታምራት ይሆናል። ለኢትዮጵያውያን መልካም ዜና የምሰሙበት ወሬ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ይሄን በሕዝቤ ጆሮ ተናገራለኝ። እኔ ከዙፋኔ ተነስቻለሁ። የማጠራውን አጠራለሁ አለኝ። የምተክለውን እተክላለሁ፣ የምነቅለውን እነቅላለሁ፣ የማፈርሰውን። አቤት የእግዚአብሔር ትዕግስት ሰፊ ነው ቻይነቱ፣ ይኸው እድሜ ሰጥቶናል ዛሬም አለን በቤቱ። asirratti hubattaniitti yoo ta'e Oromiyaaf Tigraay xoofoon isaanii fuula koo duratti guuteera jedhee Waaqayyo. Nama naarsu garuu hammam akka jibbiinsi karaa raajota sobduu uummata kana saba kana irratti labsamaa jiru. Hammam akka maqaa Waaqayyootu uummata kana arrabsu akka barbaadan. Hammam akka uummata kana lamaan maqaa Waaqayyootiin xoofoon isaanii na duratti guuteera jedhe. dhugaadhuma isinii jedhe, dhugaadhuma innaa dubbanne, dhugaadhuma innaa haasofne, akka nama Waaqayyootti dhugaadhuma innaa haasofne, wangeela kana warri baattan dhugaadhuma innaa haasofne jechuudha. Kanaatiif namtittiin kuni akkuma isinii jedhe duuriyyee caakkaa keessa turteedha malee mana Waaqayyoo keessatti nama guddatte. Nama afaan isheetiin Oromiyaan waamamu, nama afaan isheetiin Tigraay waamamu. Dhugaan isinii jedhe. Xoofoon Oromiyaa isa kamtu guute? Sababii ilmaan isaanii dhiigi isaanii dhangala'eef xoofoon isaanii guute? Sababii isaanii ilmaan keenya dhiigin dhangala'ini warri dhiiga dhangalaasan seeratti dhiyaatanii jedhanii dubbatanii fi dhiigi xoofoon isaanii guute. Keessumatti iyyuu xiyyeeffatee kan inni ta'e maqaa isaanii hin dha'u malee jedhe. Maqaa isaanii hin dha'u malee ani maqaa isaanii hin dha'u malee namootni amma isinitti mukun namoota dura ta'an mataa ta'anii Waaqayyootu isaanii adabuu nan arga. Utuu isaanii qabuu nan arga. Egaan fiixeerra warra jiran yeroon isaan kutuu Waaqayyo na agarsiise. Isaan kutuu utuu Waaqayyo isaan kutuu Waaqayyo na agarsiise. Egaa laala utuu Waaqayyo kana yoon godhu ta'e Waaqayyo du'a nanaa kaasu. Amma iddoo afaan keetii kana utuu sii bu'ee ituu uummata dogoggorsuuf, saba dogoggorsuuf, nama dogoggorsuuf itu ati dhaloota kana duraa kaateeti gammachuun keenya daangaa qaba. Garuu yoo qalbii diddiirrattee duute nu wayya. Bu'aan keenya qalbii diddiirrattee yaada garaa kee giddirattee du'a kana keessaa baate ituu duute nu wayya. Afuurri hamaan duraan keessaa ba'e Yoosii keessaa yookaan Joosii yookaan Yoosef Kidaanee keessaa afuurri hamaan ba'e sun amma immoo inni tokko ta'ee ba'e dhugaan mansinii jira. 777 ta'uu danda'a. Namichi kun hafuura hamaatiin nama guutame. Nama afuurri hamaan keessa isaa guute.
nama afurri hamaan isa ajjeesuuf ture waaqayyo birmadduu isa baase amma immoo afurri hamaan karaa kanaan isa ajjeesuu danda'eera jechuudha. Kunis hin taane raajiin isaa kunis hin taane amma kanan dubbachuudhaaf dhufe wanta tokko isinitti hima. Barsiisonni sobduu fi raajonni sobduu ammas uummata kana sammuu dhukkubsuudhaaf sammuu isaanii doomsuudhaaf dhaloota doomsuudhaaf irratti kaa'an. Dhaloonni dammaqaa warroonni Oromoo taatan dammaqaa. Ani warroota Oromoo taatan tan dubbadha. Dammaqaa barsiisonni sobduunii fi raajonni sobduun gara keessanitti faca'anii keessumatti xiyyeeffatanii uummata Oromoo uummata Tigraay waraanuudhaaf waaqayyo isaanii xoofoon koo xoofoon isaanii fuula koo duratti guuteera jedhanii isinitti dubbatu. Kun maal jechuudha? Wangeela miti. Keessumatti sagalee waaqayyo irra deebi'een isinii dubbise. Ani waaqayyo isaan hin ergine. Joosii waaqayyo isaan hin ergine. Namtitti Yoonaataa jedhamu waaqayyo isheen ergine. Namtitti Zalaalem jedhamtu waaqayyo isheen ergine. Kana duwwaa miti. Namticha amma biyya sana keessatti olii gadi dhadhaatu tokkos isaan hin ergine. Raajota sobduu, barsiisota sobduu, warroota afuuftuu. Baay'een isaanii itti dhufna kun yeroo jalqabaatiif yeroo isiniin jedhu kutaa jalqabaati. Kutaa jalqabaa waa'ee raajota sobduuti. Kutaa lammaffaa keenya itti dhufna, kutaa sadaffaa keenya itti dhufna. Nu eegaan dhaggeeffattoota keenya namtichi kuni viidiyoo isaa ilaaluu dandeessu. Viidiyoo isaa ilaaltanii koomentii itti laachuu dandeessu. Egaa barsiisonni sobduunii fi raajonni sobduun hojiin isaanii maali? Inni lola kana keessatti gaheen isaanii maali? Inni lola kana keessatti ka'aa jedhanii dhaloota gara lolaatti bobbaasanii biyya tokko yookaan Oromiyaa fi Tigraayin fixanii boqochuudha. Waaqayyotu irratti ka'e, waaqayyo xoofoo isaanii guute jedhanii. Egaan dhaggeeffattoota keenya hamma xumura sagantaa keenyaa waan wajjin turtaniif galanni keenya guddaadha. Kutaa lammaffaa sagantaa keenya waa'ee raajota sobduu barsiisota sobduu kana yeroo dhiyootti qabadheen isinii dhiyaadha. Kanaaf amma kanatti miidiyaa keenya subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan raajota sobduu fi barsiisota sobduu kana hojii ishee aggaalaxaa yookaan hojii ishee dhalootatti ifa baasaa saaxilaa. Hin saaxilla walii wajjin saaxiluu kutaa tokkoffaati kun. Walii wajjin saaxilu. Hamma xumura sagantaa keenyatti waan wajjin turtaniif ulfaadhaa. Galanni keenya guddaadha. Nagaa gooftaatiin jiraadhaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya egaa saaxila raajota sobduu barsiisota sobduu akkasumas dhiibbaa isaan uummata keenya irratti gochaa jiran egaa kutaa tokkoffaa kana asuma irratti xumurreera. Kutaa lammaffaa fi kutaa isa kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Egaan miidiyaa keenya subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan, like gochuudhaan akkan wajjin turtan waamicha isiniif goona. Gooftaan hamma dhumaatti laphee keessan jireenya keessan haa eegu. Maqaa Yesuusiin አሜን። አቤት የእግዚአብሔር ትዕግስት ሰፊ ነው ቻይነቱ፣ ይኸው ዕድሜ ሰጥቶናል ዛሬም አለን በቤቱ።